Abrahaam maal siin jee kalees? Kaleessan na qorataa ture. Maal siin jedhaan? Amantaa keenya irratti heeyyamu walitti dhiyaatanii maal fagootanii walitti turtanii hirtanii maal naan jedhee na qorataa ture. Kana si qorate Abrahaam? Abrahaam wanti inni kana si qoratuuf maal reeduuba kana maaltu isaan ga'e kana si qorata maal Abrahaam? Amantaa keenya irratti ta'uu yoo takkanaa kun yoo gootanii jiraattan jedheetiin jedhee gaafatanii. Waa'ee amantaan dubbatanii hin jenneen duuba maal amantaa ni sirreessina jedheen amantaa waa'ee amantaa kana maal irratti deebisee dubbatanii koyi. Inni na gaafate irra deddeebi'eetu waan na gaafate amantaa keenya irratti heeyyamamu yoo akkasii yoo keessan irratti eemalii maal naan jedhee na gaafate. Maal jettee irratti? Yaara inni yoo mata kan dhiyaanne walitti hin jedheen. Sabinna sabaaf tanaan jiraa ture lakkiin somnee jedhee. Akkasitti amansiisee. Maal jedhee achi booda? Achi booda ishee rakkoo qabu yoo hanga boodaatii fi isatti illee waan walitti hanga wanna ittanii fi asuma nama bira keessaa isa bira deemtu iyyuu naan jedhe. Rakkoo qabu naan jedhe bakka qoradhaan isallee gorsaanii jedhe amantaan akka heeyyamamu namallee gaafadhaa naan jedhe. Akka amantaa keenyaan hin ta'uu sin jee? San sirriidha garuu inni goe maaliif kan akka qoratu akka kana qoratuuf miti garan sabira kan fidan natti fuudhii bakka tana jaaladhee jedheetiin sitti fide malee tana silana qoratu qaba malee maal gocha si qoratee amma Ibrahim. Xiqqoo amantaa kana taateef hin jirtu mse. Amantaan taateef hin jirtu. Lakkii bara amantaa san bakka amantaa san bara anaafatis akkasumatti ol dinnee mire. Bakka amantaa san bara dhiishii jeeni bakka amantaa san ni sirreessina garuu inni maaliif kana si qorataadha malee immoo an biraatti miti bara. Amma maal jettirreeti? Ani rakkoon qabu ka amantaallee rakkoon qabu yutti yaannaa jaalattaani jedhee na gaafate. Achi booda eeyyeen jaaladha jenna amantaa kee gadhiisuu dandeessaa hin danda'u jennaan baqqaan gaafadhaanii nama biroo gaafadheetiin isin himaa hangasiif nama bira. Sheekafaa gaafadhu sin jee? Asoo maal jettirree? Rakkoon qabu jedhee. Ibrahim amma waa'ee kana maaltu isaan ga'e Ibrahim? Ana Ibrahim akka inni natti fuudhuuf malee amma wanta annaan jedhe wanta an jaaladhe tokko siin jaaladhaa rakkoon qabu jedheeti amma na booda wanni kan si qoratuuf maaliif amma inni mistira na dho'isaa leencoon na namanne jechuudha leencoon na dho'isaa jedheeti na booda mistira na harka baasuuf deemamu annatti fuudhiin jedheen malee maal gochaa si qorata sila amma kun bar naanaa kan qorachuu qabu. Atoo hirfattee ree kana ta'eetiin wanti sitti dhagamee jiraan? Aaraa guddaa natti hin dhagaamne garuu na gaafatu isaatiif. Waa'ee amantaa kanarratti deebisee si gaafatee mi? Deebisee hedduu na gaafate. Kana rakkoon qabuuti ni sirreessina ati sitti hin dhagahamin. Waan nan jaalala keenya. Akkana itti wal jaalannis anaaf isii beeka malee Ibrahim beeku miti Ibrahim itti dhufneet akkana jenneen itti himne malee hin beeku Ibrahim. Kanaafuu ati mootuu kanaan namoonni sodaatus tokko hin jiru maa rakkii keessa hin galini. Wanta jiru wajjumaan haasofneef ati Ibrahim rakkoon qabu koo innis baraaguma soddaa ta'e kana agartee amantaa musliimaatii fi akkana akkamti taatii tunis san jedhu suni akka tokko ilaaltu sirri maa bara. Sirri maa garuu mootuu sun dura eegannutis mootuu kana eegol jaalanne mootuu gara amantaa ni sirreessinaa jenneetuma jirraa miree. Sanii fi ammalaa waan biraatti miti beekte. Ati samma inni amma akkami haalli qilleensaa mi? Haalli qilleensaa namatti tola uuman jedhu. Uuman jedhu namatti tola. Akkami maatiin Ibrahim fa'aa akkami sitti tolanii? Sumayyaan fa'aanti akkami? Nagaa hundinuu nagaa namatti tola. Seeraan si taqabbalanii mi? Akka soddaatitti? Ayyeegaa rakkoon qabuuti amma atis laallu wanta jiru jechuudha. Haasofneet sirreessina amma samuun kan Ibrahim jechuun kan bara kan bira si fidadhaa siin jedhe sun gartee mi? Kaleessa gartee? Yaalla malli isaa ulfaata? Gizee haasa'u kana jajjabeessi haasa harargee waan ta'eef bada. Way rifattu way rifachiise? Rifanne malee hin beekan. Isa kana beekte ani mootuu laalli maatii geerra tisin dhiyaadhaan isatti koo isa qofa ittiin dhiyaadhaa namni hin qaba jedhuus isa waan ta'eef saniifis isa bira dhufne waan hundaa naaf hubataa jedheetiin isa bira si fidee nama rakkoo jirus waan hundaa jechuudha atis yoo wanti na dhoositu kan jiraatu saate akkuma manni kaleessi qoratee itti himtu kanatti jechuudha wajjaa sooti kanatti wajjinaa sa'iitii waan jiru hundaa wanta nasittis himuu sodaattee maal jettu sanis isattis himi. Ibrahim rakkoon qabu soddaa kiyyaa anis isattis ni namana saniifin anis as fidadde malee anu sanuma biraa bira taate hin deemu godhan beeki. Ayyaa rakkoon qabuush. Wanta jiru hundaa wajjinaa sa'iitii wajjin fixa. እና Ibrahimስ yaada inni jedhus gaafadhuuti gaafatteeree jedhii miti amma dhufee ammas lammata si gaafachuun oolu amma akka asinas dhufe dhaga'uun oolu beekte amma mana hin jiru amma anis akkas dhufe mootu itti nimne amma garoo jaasin deemaanii booda mootu inni dhufuun oolu
Si gaafatuun oolu wanti si gaafatee simmootu itti himi. Rakkoon qabu. Akkam gootee jedhiin takkalee sinaan jetti san akkam gootee gaafattee jedhiin yeroo nurraan gubini yeroon turis nurraa deemtii jedhiin. Inni beekee ofiitii bultii isaa jaarratee taa'aara. Yeroon tun isarraa osoo hin taane nurraa deemti mire. Kanaafuu ati simmootu ittiin callisiniitii gaafadhu. Rakkoon qabuun gaafadhaan. Jajjabii si gaafadhu atis wanta as dhibe gara amantaa maalii sheeka gaafadhaa jeen sanis haa gaafatu gaafadhu jeen. Innaa kana waan rakkoo qabus wajjumaan sirreessina amma. Rakkoon qabuun sirreessina. Innaa ammoo maal diree ati maal siniqaa jedhama? Wayyaa dhigee sirtaa? Lakki. Yaada keessa hin jiru malee yaaduma sani malee kana cinqe. Maaltu si cinqe amma fakkeenyaaf? Iddoo amantaa maal jedhan sanitti malee. Booddee amantaa san maaliif cinqamta ree ati hin cinqamin kaa antanaan duras maal wajjin haasofnee miti maal gochaa cinqamta boota amantaa sana. Leencoo taa'ii ati musliimaa anis akkana ati ani kiristaana naan jennaanis biyya sanis maal jenneeti. Rakkoon qabu amantaadhaa waan naan dura jaalalaa ogguu jaalalli jiraatte amantaanis rakkoon qabu sin jenneeti miti kan wajjin eegal. Amma inni si gaafannaaniif cinqisitti se'i. Irra deddeebi'ee na gaafataa jira. Irra deddeebi'ee si gaafannaan si cinqeere amma. Rakkoon qabu innis bara aguma tokko akkuma soddummaa sanitti akkuma namummaatti ilaalee si qorate malee kana waan biraati fi miti jedhi. Kanaan jedheetiin anaafis addaanis kutuu hin danda'u jedhi. Innis aguma gara amantiitiin gara seeraatiin gara amantii keenyatiin sirriidha beektii anumaatu amantii keessa duruunetii kana dhiisee gara amantii irratti hin deebiiniif malee amma innis sanumaaf akkas hin jedhe akkas qorate bira. Ayyee bakka rakkoon qabush. San rakkoon qabu jedhi. Kanummootu wanti si cinqu tokko hin jiru tokko wanni cinqamu tokko hin jiru hin cinqamina. Turi cinqee miti wanta si cinqeessa amma inni dhufaa miti inni. Abiraan wanti akkatti irratti deebitee na gaafattuun na cinqaa jira gaafattee akkam gootee jettee isa ni gaafattamu. Ni gaafadhaan. Ni gaafadhaan bakka. Wanti biraa amma maal yaada artammaati? Ani immoo ammaaf homaa yaadne iyyuu. Yaada san qofa argadhee yaada kan biroo ammaaf homaa yaadne. Yaada isaa amantaa kana qofaaf siyaachisaadha amma. Ati kan hunda maal gochaa addaree duuba amantaa? Gaafadheen keessi deebisa naan jedhee waan ta'eef isaan dhaga'uu barbaade. Rakkoon qabu amma inni dhufeetu sitti hima. Ati garuu sanis innis bara akkas hin jedheef garuu mootu ati cinqamuu hin qabdu dhimmamus baay'ee akkatti wanni ta'uu hin qabdu. Kana kan wassanu bara anaafisi miti. Ogguu dura maal nuti gizeen si jaaladhu sanaan Abiraam yoo mari'achiisee wal jaaladde michoo akkanaa hunoo kaleessaan itti fidee miti. Kaleessa wayita itti dhufee deemu maali isa michoo nama artittiin ta'uu mataa qullaa deemtii maali tun taqabattee deemtuu faanaan jedheen natti dubbataa ture. Sandiishiin jedheen anna Abiraamin waan jaaladheen beekan naatu jaalate sanii miti mataa qullaa rakkoon qabuun jedheen mataan qullaanis ni sirraa. San adeemsa keessa laallaan jedheen mire atis immootu bakka amantaa sanittis ogguu duraa sanis hin jedhee ture atis immootu ni didde.